Akkam jirtu hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo sagantaa addaa qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Sagantaa kana waliin kan isin waliin turu ani Taaddasee Lammaati. Sagantaan kun akka isin bira qaqqabuuf like, share, subscribe gochuun hiriyoota fi maatii keessanitti nu dabarsaa jechuudha. Yeroo hunda ergaan kan dabarsinudha. Gara qophii addaatiin darba turtii gaarii. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO jidduutti Taanzaaniyaatti qibxatarraa eegalee gaggeeffamaa jira. Maddeen bakka marichaatti gaggeeffamurraa jiruun BBCtti akka himanitti qibxatarraa kaasee mariin nagaa Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa fi WBO jidduutti mariin eebela 25 2023 akka lakkoofsa Awurooppaarraa eegalee Taanzaaniyaatti akka eegalu dilbata darbee sagantaa galateeffamuu beekamtii kennuu irratti qaamota akka kaaba Itoophiyaatti nageenya bu'uuf gumaacha taasisaniif qophii irratti ture irratti muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed uummataaf kan ibsan. Dubbiin muummichi ministeeraa Abiy hordofee WBOnis ibsa baaseen mootummaan Itoophiyaa waliin Taanzaaniyaa irratti mariin gaggeeffamuuf akka jiru BBCtti mirkaneesseera. Maddeen BBCf akka himanitti qaamoleen lamaanuu bakka bu'uun namoonni ja'a gamaa fi gamanaan maricha irratti hirmaataa jiru. Gama mootummaatiin jiila marii kanaaf gara Taanzaaniyaatti warra imalan keessatti namoonni marii kanaan dura mootummaa federaalaa TPLF waliin Pretoria irratti ture irratti qooda fudhatan keessaa Ambaasaadder Reedwaan Hussein fi Dr. Geediyoon Ximooteos akka argaman maddeen BBC himaniiru. Gama WBOtiin immoo hayyuu seenaa buleessa Profeesar Muhammad Hassan gorsa ajajaa waliigalaa WBO obbo Jireenyaa Guddataa obbo Xaa Abdii luba bantii ujuluu keessatti akka argaman beekameera. Mariin kun hanga dhuma ji'a kanaatitti akka itti fufu dubbataniiru. Hirmaataan marii kana keessaa isaan tokko kan BBCtti himani. Mariin kun Taanzaaniyaa odola Zanzibar irratti akka gaggeeffamuuf ajajaan olaanaa WBO Kumsaa Dirribaa Jaalmaroon Afgaafi BBC waliin wiixata taasisan himaniiru. Muummichi ministeera Abiy mariin nagaa ummatni fi mootummaan Itoophiyaa haala barbaaduun Taanzaaniyaatti gaggeeffamuuf akka jiru ibsuudhaan hordofuudhaan qaamni waggoota darban afurii fi isaa ol ta'u mootummaaf waliin wallolaa ture WBO'n ibsa baaseen tarkaanfii murteessaadha jedhee ture. Kanaan dura mariin nagaa qaamolee lameen jidduutti akka gaggeeffamuuf Keeniyaatti beellamni qabamee mootummaan irraa akka hafee ture kan dubbatan Kumsaa Dirribaa marii amma Taanzaaniyaatti taa'amaa jiru irratti karaa gaafii fi siyaasa Oromoo deebisuu danda'uun waliigaltee nagaa irra ga'uuf qophii ta'uu isaanii BBCtti himaniiru. Gaafii uummata Oromoo namni 2 fi 3 ta'ee kan murteessu bira deemu miti. Wal bira teenyee mari'annee furmaata arganne yoo ta'e akka sabaatti Oromoonis keessaa qooda qaba jedhan Jaalmaroon. Muummichi ministeera Abiy Ahmed dilbata darbee eebela 23 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti haasaa sagantaa waraanni yaa dhaabbatu nageenyi yaa warissinu jedhu irratti taasisaniin nageenyi akkasuma kan dhufu osoo hin taane kan dhamaatii fi gootummaadhaan dhufu jedhanii turanii. Waldhabdee waggoota darban afurii oliif mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO Shanee jedhu jidduutti uumameen keessatti naannawaa hidhattoonni keessa socho'anitti badiin lubbuu fi qabeenyaa hedduu qaqqabee ture. Badiiwwan kanaafis mootummaan hidhattoota kanneen itti gaafatamtoota taasisan kan ture yoo ta'u isaan garuu himannaawwan kanneen qaamni walabaa akka qoratuuf waamicha taasisaa turanii jiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenya qophii addaa qabannee isiniif dhiyaadhe asirratti goolabnee jirra. Sagantaan kun akka isin bira qaqqabu like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.